Firada nu qabna turre mafandu wada kanutti kunu Yamu achi galagalu garuda barse kanu gurguru Abdi unde qabne kaum wanta farkan qabne nu goyomsu Kuno kanuf dufem Yesus inni warra kadebota korsu Maka kasi qabna turre munumti kenya ilmani yesa Yesus to kapenu kase midonu tenyu awara kesa Atleet Milkeessaa Mangashaa kan dhufe magaalaa Finfinnee laga daadhii laga xaafootii yeroo ta'u hojiin isaanii fiigicha sababii ta'eef yeroo shaakalaa irratti qabxii gurguddaa yoo qabaataniyyuu yeroo dorgommii akka moo'uu hin dandeenye ni dubbatu. Tiraakii fiiguuf hawwiin qaba dandeettii sanaan qaba ture tireeningii Omari garuu milkaa'ina waan hin qabneef dhiiseen ture 2010 kana miila bitaatii xinna ba'ee 2013 kana ammoo jalqaba miila mirgaa irratti akkasuma na dhukkubeeni ixinna bahe baay'ee rakka'e na sukkumsisamaa tokko furmaata dhabe kunis waggaa lamaan kan akkasuma dhukkubechi haqeen fayyee moo'icha argadhe ammallee isti ka'inacha qajee gastaawasi sin qabsiifannee zimjeen garatti dhaqobee baay'ee aareetti natti dhagahame tireeningii nu jedhu baay'ee rakkadhaa gaafan gara waldaa kanaatti gaafan dhufu gizeen dhufe makiinaa keessa giddiin taa'eef gabbiina yoon diriirfee malee miilli koo na gogaa gabbiina giddii diriirfadhee taa'ee dhufe miila dachaasuu hin danda'u. Bara 2010 maatii dubbisuuf gara biyya dhaloota isaanii deemanii miilli isaanii akka socho'uu didee fi baay'ee akka dhukkubee ni dubbatu. Egaa akka seera ispoortiitti hoogessi yoo shukkuumeyyuu garuu dhibeen isaanii caalaa akka dhufee fi miilli isaanii akka qabamaa ta'e ni dubbatu. Karaa mana yaalaas yeroo yaalaman akka fayyuu hin dandeenye fi xannachi jilba isaanii keessa akka jiru mirkaneessaniif. Egaa karaa mana yaalaa egaa kun milkanaa'ee fi booda miilli atleet Milkeessaa garuu dacha'uu diduunii fi dhukkubni isaa itti caalaa akka dhufe ni dubbatu. Atleet Milkeessaan yaalii hundumaa egaa xumuraniin booda murtoon isaanii gara gaara araaraan guutuu waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa deemuudhaaf murteessan. Iddoo argama waaqayyoo kanatti imaluun isaaniitis haala filatamaa fi karaa filatamaas akka ta'e gaarii godhanii akka hubatan ni dubbatu. Namni waaqayyoo raajii Masarat Taayyee kadhata kadhatanii fi ija dadhabbii isaatis akka arguuf jireenyi isaa gammachuun akka guutuu ta'eef dhugoomseera. Dorgommii kana samma moo'u kana Deenmaarkitti gareetinis tokko baanee dhuunfaatinis Itoophiyaatiif warqii kan fide sadarkaa tokkoffaatiin kan xumure ana ture gizee sana waaqayyo na gargaare jechuudha. Performance from Mengesha. He was sung early on that fourth. Fritson will remember this one and remind him he's got plenty of work to do. And I love the attitude of the family. They're continually looking to do more work to be the best. Atleet Milkeessaanis sababii ittiin milkaa'e kana gooftaasaa galateeffachuu fi akka yeroo qusatu ni dubbata. Ija dadhabbii isaa bara baay'ee arguu dadhabe kana yoo argeeyyuu amma immoo milkaa'uuf galata waaqayyoof dhiyeessuu osoo hin taane fiigee ofii mo'atee ofii beekamtii argachuuf yeroo isaa hundumaa shaakalaaf ramadee akka fiigaa dadhabaa tures ni dubbata. Kan nama dhibuu fi nama dinqisiisu garuu dhugabaatii kana dhiisuu isaa keessa isaa akka deddeebi'u immoo gaarii godhee ni dubbata. Garuu yeroo shaakalli isaatiif yeroo qusachuurraan kan ka'e gara gaara araaraatti deebi'ee hooqbaa qulqullaa'aa waaqayyoof dhiyeessuu kana dhiisuu isaas immoo keessi isaa akka isa ceepha'uu fi yeroo shaakalaa isaa immoo kan jalaa qisaasa'utti fakkaatee akkasitti of gowwomsaa akka ture atleet Milkeessaan ni dubbata. Dorgommii gara biraaf qophaa'an ji'a yoon achi deemee tireeningii na jalaati wal na jalaadhaa ji'a otuma akkas duubatti nafee dhugaa baatii kana toon bahin isa gizee sana samoocha raggee kana qaalii sagallee sana meedaalaa finne dhugaa baana isa jenne kana nafeenni otoon bahini. Atleet Milkeessaan akkuma yaadni isaa isa gowwomse qophii qophaa'u hunda irratti qabxii gaarii yoo fideyyuu carraa gaarii yoo argateyyuu garuu dirree dorgommiitti milkaa'uu akka hin dandeenye ni dhugoomsa. Akkuma kanatti abdii kutachaa carraa isaallee dabarsaa nama biraaf
akka laatan hoogganaa isaa waliin akka haasawaa ture ni ibsa. Hoogganaan isaa garuu carraa atleet Milkeessaa kana nama biraaf kennuun humna dhabuu fi abdii atleet Milkeessaa irratti qaban akka cimsanillee gaarii godhee ibsaa tureera. Atleet Milkeessaan garuu milkaa'uu dadhabuu isaatiif dhuga baatii irraanfachuu oolmaa gooftaa akka irraanfate ni dubbata. Biyya keessaaf alatti fiiguun dadhabbii malee hojiin isaa yeroo shaakalaa malee yeroo dorgommii gonkumaa milkaa'uu akka hin dandeenye akkasitti ibsa. Alam shaampiyooniin fuuldura keenya jira ture gizee sana isaaf qophii goona ture hin hojjennaa tireeningii baay'ee nan hojjedha ijoollee ciccimoo faana sirriitti nan hojjaa nan shaffana sagantaa kennamu garuu yoon dorgommii deeme homaa tokko naa milkaa'u dide sana booddee dorgommii nan deeme naa milkaa'u dide manaajerri biyya alaa iddoo dorgommii gurguddaa iddoo sa'aatiin dhufee maqaa koo waamsisuu danda'u nagashaa ani garuu nan deema dorgommii sana homaa tokko naa wuxxeetii bareedaan fidu. Yeroo kanattis abdii kutannaan keessa isaa galee hoogganaa isaatiin waliin carraa deemanii dorgomuu nama biraaf akka kennan gaafii dhiyeessuun akkuma waldhaansoo jabaatti akka hoogganaa isaatiin wal qabaa tures ni ibsa. Dorgommiin kilaboota biyya keessaa jammareeni. Dorgommiin biyya keessaa gaafa jammaru ani manaajera fiigitii eeraan hojjedha iiseen ture tiraakis iiseen ture waan hundumaa fiigitii gabaabaa iiseen ture abdii kutadhee tiraakii irraa jechaadha. Garuu tiraakii fiiguuf hawwiin qaba dandeettii isaan qaba ture tireeningii homaadhi garuu milkaa'ina waan hin qabneef iiseen ture 2010 kana akkuma 2010 miila bitaatii xinna ba'ee 2013 kana ammoo jalqaba miila mirgaa irratti akkasuma na dhukkubeeni xinna ba'e baay'ee rakka'e na sukkumsisa homaa tokko furmaata dhabe na sukkumsisa homaa tokko furmaata dhabe. Kunis waggaa lamaan kan akkasuma dhukkubechi haqeen fayyee moo'icha argadhe. Atleet Milkeessaan akkuma namni waaqayyoo kadhataniif sanatti shaakala atleetonni gara hoteelaa galanii shaakaluu eega jalqabanii ji'a 2 akka ture ni dubbata. Amma isa kana duraanii olompikii fijanii ijoollee tokko hanga 8 warra sa'aatii qabanii olompikii G8 fajanii hoteela gashanii ture akka tireeningii hojjetanii jecha. Dhukkuba koronaa fi kan saaxilamne jedhanii hoteela gashanii bakka mootummaa danda'a waan hundumaa ani isa keessaatti nama 9ffaa ta'e hoteela hin seenne ture gizee sana maaliif tiraakii sanarreen fiigu je'ee dura dandeettiin qaba ture moo'icha arga hin beeku irratti hin fiigu je'ee abdii kutadhe isa dhiisee gara maraatoonis deeme maraatoonii sanarras homaa tokko moo'icha nabe bu'aan abee isaa booddee bakka garan galagal wallaalee zimjeeman tireeningii hojjechaan jira jecha sa'aatii kanatti jecha isaa booddee erga na sufee deebi'ee torban isa kanatti hoteela ta'anii ijoolleen G2 madda ta'anii booddee maqaan koo atleet Milkeessaa Mangashaan jedhama. Atleet Milkeessaa Mangashaan jedhama. Kanaan dura biyyoota garaagaraa Awurooppaa dorgomaan ture. Sababa koronaa kanaatti immoo adda citee ture dorgommii. Amma immoo tireeningii jammarree dorgommii biyya keessaa waan tokko jammaruuf inni kiiloomeetira 37 hojjennee buleessaa miilli koo na goge naannoo ji'a 2 fi xeeraani. Ergasii dorgommii 2 darbeen kilaboota miilli yoon hojii dorgommii hojje'uun na qubaanii goongaaf tokko fayyee gaafanii lammaffaa hojjedhu hojiitti deebi'uun na goga miilli koo sanuma ta'a jijjiiramaa tokko naaf didide. Amma dorgommii keessaa baatee sababa miillaatiif? Sababa miillaatiif dorgommii kilabootaa gizee 2 jala dabarseeni. Gizee 2? Kush kottaan finna amma. Ani immoo atleetii Masaratiin jedhama okee? Atoo fiiguu nan beektu? Yeroon fiiguu nan beektu? Touch the name of Jesus Christ. Kunoo jalqabee fiigichi. Kunoo nan fiige mini reejje. Kam atleet. Kam. Tochoosi akkuma dura fiiddutti. Akkasa dhumini. Akkasa dhuu. Dhagaa bishaan sana dhugaatii waancaa fidaa kottaa. Tireeningii dorgommii sanaaf ta'u guyyaa tokko jedheen beekuni. Torbaan sanbata isaa torbaan irraa fakkeenyaaf dorgommii kana moo'ee sadaffaa ba'ee torbaan isaa immoo qidaamee tonga sanbata isaa doonqeen qidaamee isaa dorgommii sana irratti akkan galuu na go'anii ani galuu hin barbaanne maaliif hin hojjenne waan ta'eef ufitti amantummaan qabuuni garuu waaqayyo otoon hojjetiin
inni humna naa kenne sana keessa nagashee sadarkaa arfaffaatiin xumuree akkam filamee tiimii sanatti dabalamu na godhe jechaani. Isa duraarra sa'aatii fiigaa tureen alatti fiigee gara sa'aatii kudura gizeen fayyaa qabuutiin ala fooyyeffa'ee otoo hojjetiin jechaadha. Tiimii sanatti dabalamee garee Oloompikiitti dabalamee hojjechaa jira jechaadha amma. Atleet Milkeessaan garuu egaa namni Waaqayyoo kadhataniifiin booda deemuun gara dorgommii kanaatti dhiyaachuuf carraa argachuusaa fi carraan kunis biyya keessatti fiigicha tallaaquu ruuccaa jedhamu yeroo ta'u dorgommii kanarratti moo'icha argate. Ishani maqaan koo Gadaa Saamu'eel jedhama kan inni fi magaalaa Finfinneedha. Warri na bukkeetti argaman kun haadha koodha. Maqaan ishee Irkisii Abishee jedhamti. Ani ji'a ja'affaa keessa bara 2014 baranuu machuudha. Waldaa kana dhufeen ture. Yeroon dhufe muraajifaa fi kennaa qopheesseen dhufe jechuudha. Maatii waliin dhufne haadha koos na duukaa turte yeroo sana dhufee guyyaa gaafa sanbata guddaa raajifaa fi kennicha kenneen ture. Yeroo si raajiin faanaa kadhatanii turanii. Sitta galu afurri narra jiru. Ayyaani narraa sitaa darbunaan jedhanii zayitiis naaf kennan jechuudha. Booda si arga biirootti. Ani kennaa si kenna booda. Zayitii sana naaf kennanii erga gaafa sana dandeettiin kun dabale malee hin irranne jechuudha. Ergasii magaalaa Finfinneetti erga deebinee booda dorgommii dhiyaate saayinsii fi teekinooloojiidhaan jechuudha. Akka naatti dhiyaate haqeen dorgomee mo'adheen akka kutaa magaalaatti darbee haqeen kutaa magaalaa sanatti kutaa magaalaa 11 jechuudha. Mana barnootaa Finfinnee keessa jiran hundadha. Gaafa 1 hanga 8 kan jiranidha. Haqeen dorgome jechuudha. Sodaachisaa ture guyyaa 3dha waan ta'eef dorgommichi haadhi koos gaafa na kaastee zayitii isin naaf laattanii dursi malee hin durfaminetti abbaan koos na dhakaadatanii na kaasanii gaafuma deemu waan hin haasa'u hundiinsaa hin ibsina jechuudha waan kaasne sana waan hin haasa'u hundumtuu toora naaf galee sirriitti hin ibsee qabxii guutuu naaf kakaan jechuudha. Ergasii guyyaa gaafa sana waancaa kana na nyaadhee gaafa nyaadheedhu abbaan koo mee waancaa kana maal gootaa moo mana barnootaaf laattaannaan ayi lakkii waldaa araaraattiin geessa wanta jalqabaadhanaaf waan ta'eef waldaa araaraattiin geessaa yoo isin dadhabdan maammaa wajjin geessa haadha koo wajjin jedhe. Isaaniif hin danda'amne akka carraa hojii qabu kanaaf nu biraa hafan malee salammataatti isaan duukaan nufa amma immoo amma immoo waancaa kana kabajaa isiniif kennuun barbaada. Karaa kanaa qofaa osoo hin ta'in karaa barnoota kootiis karaa fakkii kanas itti dabalee galataaf akka nufu akkas naaf kadhattan barbaada. Omna dhiiga olichaatiin yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Situ wallaalaa kana fuudhee beekaa godhe ulfaadha. Ameen. Sira wuu dubbiin kee akkas jedha miti ijoollonni kee waaqayyo irraa kan baran hin ta'edha. Ameen. Gaafas si kadhadheera. Ayyaanni na geggeesse mucaa kana wajjin akka ta'u si kadhadheera gaafa sanas. Ameen. Humni waaqayyo abbaa guyyaa kana kaasee kan hubannaaf kan ogummaarra kan boqote haa ta'u. Ameen. Bara jiraattu hundumaa kan sirra dhaabbachuu danda'u hin jiraatin ni goolichaati. Ameen. Ameen.
موي تي آمين كرا هندومان akka biftol baade آمين آمين omne wallan sosin qabu paralyzed dataw آمين paralyzed dataw آمين maqaa Yesus Kristoosin ganfe mocha ke ol jedha habu آمين maqaa Yesus Kristoosin dhugabaati gurguddaa baay'eef deebi'ee gaara kanatti sineega آمين Amen, 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 Abago. okay dhugabaati baay'eef deebitee ennufta Dajonango ilate dararango dagonate olmaye narakabja ati dadabige narakabja hallelujah Ani gafan duma ijoollee koo inni nama kee እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ። ወንድሞች ሆይ በሁሉ ስለምታስቡኝና አሳልፌ እንደሰጠኋችሁ ወግን ፈጽማችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ። ነገር ግን የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ፣ የሴትም ራስ ወንድ፣ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቁ እወዳለሁ። ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል። ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋርዳለች፣ እንደ ተላጨች ያህል አንድ ነውና። ሴትም ራሷን ባትሸፍን ጠጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። ለሴት ግን ጠጉሯን መቆረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን። ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለሆነ ራሱን መከናነብ አይገባውም። ሴት ግን የወንድ ክብር ናት። ሴት ከወንድ ናት እንጂ ወንድ ከሴት አይደለምና። ሴት ስለ ወንድ ተፈጠረች እንጂ ወንድ ስለ ሴት አልተፈጠረምና። ስለዚህ ሴት ከመላእክት የተነሳ በራሷ ሥልጣን ሊኖራት ይገባል። ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ፣ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም። ሴት ከወንድ እንደሆነች እንዲሁ ወንድ ደግሞ በሴት ነውና። ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው። በእናንተ በራሳችሁ መካከል ፍረዱ። ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታልን? ወንድ ጠጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆንበት፣ ሴት ግን ጠጉሯን ብታስረዝም ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራቸውምን? ጠጉሯ መጎናጸፊያዋ ሊሆን ተሰጥቷታልና። ዳሩ ግን ማንም ሊከራከር ቢፈቅድ እኛ ወይም የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ ያለ ልማድ የለንም። ነገር ግን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለሚከፋ እንጂ ለሚሻል ስላልሆነ ይህን ትእዛዝ ስሰጥ የማመሰግናችሁ አይደለም። በመጀመሪያ ወደ ማኅበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ ሰማለሁና፣ በአንድ በኩልም አምናለሁ በእናንተ ዘንድ የተፈተኑት እንዲገለጡ በመካከላችሁ ወገኖች ደግሞ ሊሆኑ ግድ ነውና። እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ እራት አይደለም። በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን እራት ይበላልና። የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የላችሁምን? ወይስ የእግዚአብሔርን ማኅበር ትንቃላችሁን? አንዳችም የሌላቸውንም ታሳፍራላችሁን? ምን ልበላችሁ? በዚህ ነገር ላመስግናችሁን? አላመሰግናችሁም። ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብየዋለሁና። ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠበት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ። እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ በጠጣችሁትም ጊዜ ሁሉ ይህንን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ። ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና። ስለዚህ ሳይገባው
ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ። ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና። ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ፣ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል። ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበረ። ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሰጻለን። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። ማንም የራበው ቢኖር ለፍርድ እንዳትሰበሰቡ በቤቱ ይብላ። የቀረውንም ነገር በመጣው ጊዜ እደነግጋለሁ። ምስጋና ሕዝቤን የምትበላ እጅን አሁን ተነሳለ። ሰበኮ ከኛቱ አርከ ኬራ ካፍታ ዲስክ ኩላሊት አስም በሽታ ማንኛውም የደዌ ጉልበት ስም ያለ ስም የሌለ መቃ ከንቀብቱ ከንንቀምነ ገራቸረሰ ሙረ ዱጉደራ አርከረ ሚለረ ከንጅርቱ ኢላ አብድ ሰሚራ ስትኑፌራ እሳት ከሰማይ ባንተ ላይ ወርዷል። እሳት ከሰማይ ባንተ ላይ ወርዷል። ኦፕሬሽን መቼ ነው? የዛሬ 15 ቀን ኦፕሬሽን ሲባል ያንተን ፕሮግራም ሲሰማ ኦፕሬሽኑን ሰረስኩ ማለት ነው። ከሌና ዶኩበዮ ዚዲ ሰይጣን ራሴንና ጥርሴን በጣም ያመኝ ነበር፣ ጆሮዬን ጭምር ማለት ነው። ኦጋ ሰዲዳፍ ከሌንክ የባየነ ዲቴ ቱሬ እግሬ እንደዚህ ያብጥ ነበረ። በጣም ነበር የሚያመኝ፣ መራመድ አልችልም። በራኩ ማለማቴ ሻናንኮፌ ሱዳራቢያት ኦጋ ዲደማ ፈስከቻ በነዲታ ቢና እንደኛ ወጋ ዲደማፍ ገራሲታ ኦፕሬሽን ቀርቷል። አዎ ቀርቷል። አሁን ምንም የለም ለዘላለም። አመርገን ፈያሲታን ፈየ ከሌሰ ነራዬ ነገዲሴ ሀርጠኩ ነው ፈየራ ዋንቶ ኮስኬ ሰንጅሮ ማማነት ንኩ መታኮ እንደው ለፈና መራካሌ ኮነ ንኩ ባማ ፈየራ ገጣፍቶልኛል። አዎ እና የምታይ ቅርት ነው የለውም አሁን በፊት ታይ ነበር። አዎ በጣም ትሮን በየኮት ገሌ ወልዳራራ ደሜ ከንፈዩ አብዲን ቀመንቱሬ ማቲ ኮት ሲንዱበን ቦይን ቦችኪ አፌራ አማይቲ ችንጅሩ ኡጋም ባራባራ ኛውን እጅ ካረፈልኝ በኋላ እግሬ ቀነሰ። እግሬ ራሱ ወደ ጫማ ውስጥ አይገባም። አማው አመናንታ አናራፈናንካ ሃሌሉያ ባራባራ አለ ሰፈሩ ሲከሳ ባዬ ኡኩበቺ ሲሶ ከንጅሩ ኡኩባ ኮቲ ሶፍ ከቻይና ቤ ጋለኒ ጎፍታ ዳፋውል አሜን ታንክ ዩ ባራባራ ማስ ፕሬየር ከእግዚአብሔር ሰው ጋር እንጸልያለን። አጨብጭበን ወደዚህ እንጋብዘዋለን። ዘኪዬ ባርኩልኝ። አሜን። የሰማይ በረከት እጥፍ ድርብ። አሜን። የሚያማችሁ ሰዎች እስቲ እጃችሁን አወዛውዙ። የሚያማችሁ ከስንኩቡ አሜን። አመጨሉ መጀኔ ከዳና እንፈይቱ ደቂቃ ለማ አርከ ቢታላ ጴረካ ወርስን ንኩቡ አርከ መርጋል ፉዳ ኦምና ዲጋ ኦልቻቲን ካንሰሪራ ፈያ ኢቤ ከሌራ ፈያ ሂጢራ ፈያ ከካንሰር ከኩላሊት ከዲስክ ከማንኛውም ህመም ትልቅ በሽታ የለም። ትልቅ አምላክ ግን አለን። ኢቤ ጉዳን እንጅሩ ጎፍታ ጉዳ ድዋቱ ጅራ ብሊሰባ ኢጋ ኦልቻቲን be healed.